isa biraa namoota amma sheekota baay'ee meeshiin gootan jalatti hin geessina waliin. Kumni 150 warra biyyaatitti guddoo malee nu xiqqoo. Nama 10 taane kuma 10 yoo waliin buufne torbaanirraa nama geessuu dandeenya ganda hundarraa. Ganda hundarraa sheeka tokko geessuu dandeenya. Rakkoo miti. Yoo barbaadan ijaaramaa koota isin wajjin irratti hirmaadha. Kayiriin kama waliin qoodamantu bareeda walumaan ol kaayanna. Akkasi. Karaa kanaan hubadha jechuudhumaa fi akkasi. Aboo sheekan dhageettu? Maal ta'a jetta? Gombifamtee afaan lafatti? Isin ilaallatu salaamno? Sheetichi miira keessa galanii booyaa turani. Yaa miira keessa galanii boo kana namni baay'een hin arga waan ta'eef ani waan uumamellee hin beeku 50,000 birr as gabbaaloo jedhee jira des obboleessi keenya akkasitti du'aa ergullata. Allahu akbar. Deddeebirii akkaawuntii ergitee ustaadha. Amma daqiiqa ana ergaa fi rakkoon koo fudhatte argeen jira wallahi asli waan jiru. Reeditti ergi akkaawuntii 50,000 irraa deebi'ee ida. Anna mana jaalatu hin qaba war. Maal jettan? Argitanii mire. Sheeka argitee maqaa kiyyaan 100,000 dhufeera kunoo 50 qalama siifide. Waciin irraa qadda seefar sababuma ta'uu baranaa kana. Anaa wanta kana rabbiin Oromoo kana jaalaluma isin naa qabdan kana baran koo uf ajjeesuu ka'ee maaluma abbaa kiyyaa isinii ta'u. Afaanumaan xaggora birri dhugaa garuu birri qabu. Kootii citaa tokko godhuyyuu. Doktora. Bisi gaara baay'ee. Ani silaa waa kanatti malee waa kennaan jiru nama itti keessatti barreessee irra kadhee haadhatii ajalaa dhukkubaa yeroo takka doktorra qonnaa galchuu naa kadhuu jedhanii dhiifama garuu mana namaa keessatti. Yeroo biraa jedhii nama hajjii umraa geessaa jirra. Follow deebisaa fi gizee biraa waan isin koomentii itti barreessu sitti hima. Rakkataa walirraan fiduun hin ta'u ka namni nama dheessa. Ayyee kaawusara lakkoofsa tokko barreeffadhu follow si haa godhu asirratti na fakkaatu jettiini booda itti maddu keessa. Namni meeqa kennitan jettan jechuun namni birrii dhibballee kennu namni waan niyyate waan barbaade kenna. Birrii dhibballee. Amma kida birriin bar guutee bar kalaas sheetichi deemu malee waan naaf hin jiru. Jechuun bar haati faate oo meeqa kennite eenyuun hagana meeqa kennite no dhiisi warra koomentii lubbu miira keessa fa'i birriin namni waan niyyate guuteera abdiin 50,000 dasiin 50,000 Muhammad 50,000 Ahmad 50,000 an 50,000 hallaqee guute anoo afaan qofatti maaliif afaan maalani ramadaan dhufaa jiru kana shaqqaladhu maal an duun heduu isin hin jirani inde hallaqee kalaas warri duraan galchitan rabbi isin irraa haa jaallatu gargaaru yoo barbaadan gizee biraa gargaara kunoo geemii qaba gaafa tokko dhaqaa kennaafi namni karaa kiyya irratti waliin dorgomne dayyuusaa jedhan nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaam kayir irratti dorgomaa irraa manullee dorgomne diyaasbara wajjin 50,000 galchuu barbaanna sinitti hin dhiisu nama 50,000 sana miliyeenarri abbaa feetan dhuften galchitu yoo dhokattee keessan kennite malee gasti giisente kennitu kana booda hin galcha 50,000 maali madda rabbii kiyyatti fayyaan qabdaniiti. Gargaara yoo barbaadan keessa barreessa fi mama bayaanin jirani. Gargaara adeema. Konkolaataa aduu qabu waan ofiin qabne nama godha. Uummanni kun maltii biliyeenar na ta'e baran. Anuun qabu konkolaataa ganda keenya konkolaataan hin jiru sagalee konkolaataa argina hin dheessina obboleessa kiyya. Diisiisin konkolaataan hin jiru. Biraa baafnee miila ofirraa dhiinee qodaa biraa madabara fidannee godhannee seennaa hafifti xiqqalli jaalla shinde. Nuka diksiisii gadii maal jennaree warri suude. Bullaallaa daalatti mana citaa mana haraqee malee mana haraqee malee mana foonii tokko hin qabne san seenuuf nuti laga xonaatitti dhoqqee ofirraa dhiinee. Waan duraanii asofta qamma teekinooloojii. Seenadha kaa seenaa abarku. Kun dhugaa lafa jiru. Amma teekinooloojiin bal'atee abbaa kiyya Portugalii fa'aa fakkaata. Inni waan har'aati. Sargiin deemnee gara laafoo. Sargi anamma dulloo mallee galgaluma irratti dhaqa beektaa dargaggeessa wala dhaqa. Eshi. Xiqqoo dheetuma dhaqa sana faree maal jaarsi waan akkanaa fulitti.
Baankii akkaawuntii Maamma Abbayyaa natti himaa jira tokko namni lama koomentii jiratti. Akkaawuntii baankii akkaawuntii isaa sheeka baankii akkaawuntii ka himime rabbiin uummata miira keessa sii galche. Geemillee maaliif dhiisa? Geemillee hin taphata namni maallaqa hin gargaarre ndaawun geem irratti waan dadhabaa. Qoy mee mucatti qoy. Shee Maamma Abbayyaan. Indagaayyee. Akkaawuntii ka himadhu jiraa jiran. Okay, kuma takka 26. Eshi. 78. 45 kura saddeet jaha. Kuma takka 26 78 45 kura saddeet jaha. Muhammad Bayan. Thank you. Jazakumullahu khairan. Faatuma ati maan deemi sargii? Shan jamar sargii deemee iyyuu hin beeku. Lukaan qabu. Jirbiyyeen dabbaa keessaa laaltu fi. Abootatti kun osoo Kaayiroo jiraatee hin bareedaa bara. Ispoonsara irraa taanuu asli nama lama. Kaayiroo dhutaa fiisaa si ergina. Kaayiroo maatu jira? Piraamiidiin Kaayiroo jiraasin? Kaayiroo ana jira reedi jira habiibti. Feemasoonni addunyaa. Laa piraamiidii. Piraamiidiin Kaayiroo jira. Wallaahi. Masrii mima? Eka. Okay, Kaayiroo. Kaayiroon bar magaalaa guddittii Masriiti. Bakka nama ispoonsara ta'uu naa barbaada guys. Ana jira mima ispoonsara kan ta'u. Alas. Maal barbaachisa ree nutti maka? Waa takka zana jettee dhiqattee dibattee qayyattee dhufu qofa. An dibannallee nan barbaachisu maalish qayyadheetumaan dhufa. Yoo dhuftare ramadaana booda dhuftare toobataa raam. Inqaraa namaa dhufne du'aayii goonaa agartee suuraa kaanaa piraamidii dhaqee intini godhaa hildeemee ilaala daawwadha. Bakki an daawwatu barbaadu keessa bakka seenaa piraamidii san laaluu barbaada. Yoo dhuftare iqaamaa qabda mana madaami jirtaati. Laakki ani iqaamaa qaba maqantini fiizama hin qaban. Kottu qabaqaa. Madaboka kofia kennaa jirtu dagaagamii kennimee hiree hamileen ta'e guutuu. Kofia guutaa jiran. Manni kofia guutuu ka'ee xiqqoo isin hafe. Guutaa kofia ol. Guyyaa dhuhuu yeroo waa keessaan qabdanii maa faaxeen teessan tataba qabdu hin jirtu. Maashaallah tabaarakallaa loltuu tabsisuun hedanii kennaa irraa qara. Ani barreeffii tana uumati jechaa hartuyyuu hin beeku kofiyyaa kennaa jennaan koomintii irratti maaltu maali jedhee calliseetumaan kennaa ture kofiyyaan maaltu maali jedhan. Wallaahi. Wallahi. Jamal kiyya Mangisti abdiyye thank you so much ulfadha. Jamal Mangisti ba. Jamal thank you Mangisti. Anchi diaspora guddaa bar jaartiin qabu wal isin taasisu. Ahmad. Ahmadin kamin? Jamal jechuu. Laki Jamal Mangisti no anta ilma biyyaati yer. Durbicha. Ilma biyyaati wallahi. Ahmadi kana ka Dubai hin jiru kan. Wanne dira dindiraarin. Dubai. Maal jechuudha? Ahmad Dubai hin jirta? Dubai.